Obboleessa koo obboleettii koo qaawwa Oromaa lakkaa'urra keeduu irratti xiyyeeffadhu. Dhugaadhaaf buli. Dhugaadhaaf jiraadhu. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoonni Saarontuu biyya keessaa fi biyya alaa akkam fayyaa keessan jirtu guyyaarraa chaalenjii isiniif qabannee dhufne jechuudha. Doolaara isheen dhibba ani dhibba lama jechuudha. Itoophiyaa birrii 14,000 dhibba jechuudha. Tokkoon isaa gara birrii 7,000 dhiyaata hin beektu waan ta'eef Beeruut keessa immoo doolaarri jiru jechuudha. Namni gaaffii kana mo'ate chaalenjii kana keessa mo'ate doolaara kana sekendii kana gidduutti ni fudhata jechuudha. Kanaaf eenyu sinnaaf fiddee ufte yookiin eenyu fiddee ufte yootan immoo isheerraa barra eenyudha. Nagaanii fi araarri jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota YouTube Saaron akkam isin nagaa keessanii nagaa koodhaan galata Waaqayyo akkuma kana ijoollee musliimaa ashamaa harka fuunee jirra jirtu. Maqaan kun Meeronaan jedhama. Na beektoo deeman yaada. Hedduu isin yaadee jira mootii isin arguu godha. Baay'ee gammada. Innaa yeroo duraa jessa duraa wal arginee turre viidiyoo isin hojjettee turte jechuudha. Kanaafuu kunoo isheen isin yaada isin jettee jirte jechuudha. Koomentii irratti illee barreessa. Gaaffii chaalenjiidha jechuudha. Abbaan mo'ate yookiis immoo kamturra beekaa jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffii si gaafadhu. Loomii ani nan jaalladha moo hin jaalladhu? Loomii kan baay'ee jaallatu sidha jechuudha. Loomii nan jaalladha jechuudha. Okay, gaaffii keetti fufi. Burtukaana ani nan jaalladha moo hin jaalladhu? Burtukaana nan jaalladha moo hin jaallattu? Burtukaana nan jaallatta hin jaallattu. Burtukaana hin jaallatta. Argadheera? Burtukaana hedduu jaalladha. Okay, lachaan keenya iyyuu kulii jechuudha. Isheen tokko deebiste an tokko deebise jechuudha. Gaaffiin koo lammataa immoo nyaata keessaa kan ani baay'ee jaalladhu nyaata Itoophiyaa keessaa kanan baay'ee jaalladhu nyaata biyya Arabaa keessaa kanan baay'ee jaalladhu lama tokko tokko dhaadhayi. Lama tokko tokko dhaadhayi. Itoophiyaa keessaa kan jaallattu hedduu isaa xibsii jaallatti. Biyya kana keessaa? Biyya kana keessaa Bizaadha. Ambee girgiraa? Hin beeku ati jedhe. Hamburgerii jaallatti. Okay. Dhabdee jirte jechuudha. Lachuu kan biyya keessas biyya alaas dhabdee jirte. Biyya keessatti ani irra caala jechuudha. Shiroo jaallatti. Xibsiis miti noo amma dhabdee ta'u waan ta'eef gaaf deebii nan deebisa uummataa jechuudha. Ani biyya keessatti kan jaalladhu hancootee hedduun jaalladha. Beektu hancootee fi nan du'a jechuudha. Kanaafiyyuu hancooteen hedduu jaalladha. Gara foonitti yoo dhufte immoo qayyii waxii jechuudha. Sanadha jechuudha. Xibsiis nan jaalladha. Ta'u malee garuu irra caala sadarkaa tokkoffaanii hancootee hedduu jaalladha. Bishaan isaatti yoo nyaadhe akka itti jeejawu jechuudha. Yookiis immoo baay'ee jaalladha jechuudha. Biyya keessaa dhabdeetta. Biyya alaa keessaa immoo kanan baay'ee jaalladhu bargarii osoo hin taane basma ani kishiki jaalladhu wantiidha kanan jaalladhu. No, kanan baay'ee jaalladhu keessaa intini jaalladha. Tabbuulee fi bataataa jaalladha garuu sana keessa dinnicha xibsii jechuudha. Sana keessaa kamiin filadhu yoo naan jette immoo dinnicha jaalladha jechuudha. Kanaafiyyuu kanadhaa dhabdeetti. Ani tokkodha. Okay, lama keessaa tokko ati. Eshi gaaffii kee jedhi. Lama keessa tokko ani tokko amma gaaffii dabalte jechuudha. Gaaffiin kun ittaanu. Ani fiiguu nan danda'a. Ani fiiguu nan danda'a. Mana barumsaatti wayii fiigicha gala malee fiiguu nan danda'amoo? Hin danda'u. Okay. Ani fiiguu nan danda'atte yaa Rabbi na gargaari. Fiiguu hin danda'a hin dandeessu. Fiiguu nan danda'a hin dandeessu. Hin agarree hin beeku fiiguu hin dandeessu hin jedhu. Maaliif hin agarree waan ta'eef jechuudha. Kan hin beeku eksi na godhe na dhabsiistee itti natti fakkaata. Fiiguu nan danda'a dhabdee jirti. Okay. Kanaafiyyuu lachaan keenya tokko tokko amma dhabnee jirra tokko tokko garuu wal qixxee jirra jechuudha. Okay. Ani gaaffii si gaafadha jechuudha. Gaaffii ani si gaafadhu. Mana barnootaatti barsiisaa ani bara jireenya kootti hin daganne eenyu jettee yaadda? Barsiisaan bara jireenya kootti hin daganne ati immoo barsiistuu Ingiliffaa. Maqaa dheeqa? Maqaa barsiistuu hin beeku qaba. Barsiistuu elementarii immoo kan kutaa tokko hanga afurii immoo kan haayiskoolii barsiistuu elementarii Ingiliffaa hin dagattuu jette. Maa irratti hundooftee? Maa irratti hundooftee?
barsiistuu Ingiliffaa hedduu akka jaallattu yeroo baay'ee hin dubbatta. Ni haasofta. Achuma irra jechuudha. Okay. Barsiistuu Ingiliffaa dhabdee jirti garuu barsiistuu Ingiliffaa hedduu jaalladha jechuudha. Oolmaa guddaa irraa qabdi garuu barsiisaan yeroo hedduu arguudhaaf marmaaru barsiisaa nagaraadha. Kutaa tokko kaasee hanga 4tti kan barsiisedha. Yaada isiinis barsiise miti? Barsiisa nagara maaliif hin dagadhu sitti fakkaate kutaa 2 keessatti hanqaxaqaxee reebeetu karaarra na buuse waan ta'eef sababa sanaaf nan jaalladha jechuudha. Yeroo sana keessatti miidhaan itti fakkaatu malee barsiisaan yeroo baay'ee jaalladhuuf yeroo hundumaa arguudha biyya kanaa galee barsiisaa nagaraati jechuudha. Ingiliffas nan jaalladha isheellee jechuudha. Yeroo baay'ee sanan dubbadha jechuudha. Kottuu naan jettee yeroo ijoolleen ishee biraa deeman yookiis immoo yuunivarsiitii biraa deeman illee isheen abbaa manaan qabdu elementariitti kan na barsiiste na bira taa'e kan jechaa turte jechuudha. Kanaaf haa ta'u malee barsiisaa nagaraa sana hedduu jaalladha jechuudha. Kanaafuu isa dhabdee jirti. 2 dhabdee 1 deebiseerti. Okay, ani barumsa moo hojiin irra jaalladha? Okay, ati barnoota moo hojii irra jaallatta jechuudha. Okay. Ati barnootaan jaallattu hojii jaallatta. Maaliif ana kashalabbeen jechuudha irra caalaas jechuudha. Gara kashalabbaatti yoo deebisne jechuudha. Ijoollee mana keenya keessa hojii jaallatti mana barnootaa oolte manaa osoo hojjetaa oolte hedduu jaallatte jechuudha. Kanaafiyyuu hojii moo barumsa ta'eeti barumsaan jaallattu hojii jaallatta jechuudha. Argadheera. 2 argattee jirti jechuudha. Mana barumsaa dhaqinaan jechuudha. Mana eegaa waliin onaan jiran dasneedha. Na kanadha jechuudha. Ani 2 deebise isheen tokko duwwaa jechuudha. Ani immoo 2 duwwaa jechuudha. Okay, gaaffii kan biraan immoo kan itti aanu kanas gaafadhu jechuudha. Gaaffiin kun immoo gaaffii jaalalaati jechuudha. Namni jalqaba gaaffii jaalalaa dhiyeesse qubeensaa maalirraa ka'a? Qubeensaa maalirraa ka'a? Oh my god. Ani nama gaaffii jaalalaa dhiyeesse. Anaaf namni dhiyeesse Suma bara. Amma namsi gaafatanii maal isaanii beekatte nagaa badda gaaffii. Yaali maal lamu? Jalqabanii gaaffii jaalalaa si dhiyeesse. Baadhaan ka'a. Baadhaan ka'a? Namni jalqabaa gaaffii jaalalaa dhiyeesse baadhaan hin ka'u dhabdee jirti. Isinitti immoo hin himu qubicha. Ani isinitti isin himuu isheettillee hin himu jechuudha. Namni qubee jalqabaa gaaffii jaalalaa baadhaan ka'a. Abadan dhabdee jechuudha. Silamuu keessa deemuus hin dandeessu jechuudha. Daamiti waaqi. Maaliin beekamu fakkeenyaaf haa ta'uyyuu malee amma tokko ni beekta. Haa ta'u malee namni gaaffii jalqabaa yeroo jalqabaaf naan dhiyeessee qubeensa haatiin ka'a jechuudha. Kanaafiyyuu dhaggeessanii bareera nuti si bakka. Argadee nuti si bareera kan dubbadhu garuu asirratti. Kanaafiyyuu namni gaaffii jaalalaa dhiyeesse baatiin hin ka'u dhabdee jirta. 3 duwwaa 1 jechuudha. Gaaffii itti fufike. Utuun saa eeguu midhaan horii nyaachisee reebamee beekamu hin beeku. Okay, osoo saa eegduu nyaata horii sarkabitee midhaan nyaatee beekamoo narka nyaatee reebamee beekatte gaafa nurra baay'atu nu reeba malee faazarii nu reebu haa ta'uyyuu malee yoo numatu wal lola bakkeetti illee ta'e malee gaafa irra baay'atu ulee kaawwatee kee nu reeba malee battara horiin badetti nu reebu kaanni kanaafiyyuu reebamee beekaa ootte al takkaatiin reebamte hin jedhu si'a baay'eetiin reebamte dhee shakka. Faazariin kan inni nu reebu si'a 3 nu darba 3 booddee nu darba. Yaa kanaafiyyuu reebamte beekta yeroo turtii ma booddeeyyuu. Reebamee beekaa. Ani mudannoo irratti reebame iyyuu hundaa'ame jechuudha. Guyyaa tokko gabaa dhaqee wayii kanarra. Inni gabaa dhaqee kana irratti faazarii kiyyaa wajjin hin naqee jechuudha. Deemnee faazarii kiyyaa wajjin inni gabaa oollee ayyaana dhufaa jira waan isaa uffata wayii nu godhu uffata wayii nu bituu deemnee isaa wajjin hin deeme jechuudha. Achi walumaan oollee wal faana galaa naan jennaan lakki nan galaan jedheen jechuudha. Isa balaa kanatti na ergu natti fakkaata jechuudha. Achi caammaa wayii kophee wayii naa bituuf jennee caammaan naaf ta'ullee dhibame. Achi nan galadhee mi'a hundumaa bitee natti kenne. Hammaanis suuqitti goree mi'a fuudhee bahutti inni dura koo darbee jira. Achi mucayyoon naannoo keenya yookaan ollaa keenya hiriyyaa kan taane hiriyyaa kan jedhamu wajjin kan dhufte ijoollee dhiiraa nama 3 wajjin jechuudha. Achi shayee dhunneeffamne maleennaan
Lakkiin jedhee achi isaa booddee faazariin kun yeroo baay'ee waan akkasiin jaallatu hin aara dafee jechuudha. Achumarraan kan ka'u fuuldura keenya mana akkasuma mana shayituu geenye garuu shayituu garuuf hin turre andidaa jira jechuudha. Faazariin kata fedhee asii gad nutti ba'ee achumarraan kan ka'u faazariin gaafa asii gad nutti ba'u jechuudha. Hedduu rifadheenis achi mucaa ijoollee sun naannoo nu biraa badanii hin beeku. Ijoolleen sunis ijoollee naannoo keenyaadha. Akka faazariin kun waan bakka biraatti fudhate jechuudha. Garuu ijoollee sana wajjin hariiroollee hin qabnu jechuudha. Mucayyoo faana deemu mucaa hiriyaa isheen hiriyaa ishee wajjin jirti. Mucaa ijoollee sun immoo isheef hiriyaadha. Hiriyaa gurbaa sanaati jechuudha. Achumarraan mana galee bakka hin gallee faazariin koo guyyaa sana na reebee beeka. Innaa kanaaf yoo reebamtee beektaa si argadheera. Inni irratti na reebeeyyuu waa'ee hin jira waan ta'eef ijoolleen yaada meeqatu jira gaalaal shan meeqa qabu haa ta'u gaafa argan maatiin. Kan irratti seemee reebamee booddee isaa olee bulamee garuu dubbiin isaa hundumtuu seeraan himamee ergasii na amane jechuudha malee yeroo sanatti na amanuu hin dandeenye faazariin kiyyaa. Garuu na reebee akka balaa nama tokkootiin reebichallee argadheetuun isa faana galeera ta'e reebamulleen ture garuu maaliin godha reebameera asirratti jechuudha. Naa kanaafuu argadhee jira reebamtee beektaa. Gaaffii ani meeqa deebisee sadii deebisee lama dhabee ati garuu afur dhabdee tokko deebiste jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti dhuguma faazarii wantoota kana hin jaallatu jechuudha. Yeroo malee jechuudha keessattuu namoonni amma fakkeenyaa fi daa'imman irratti kaasee wantoota garaagaraa kana yoo arge ni jaallatu jechuudha. Sanaadha. Dafee immoo nurreebu jechuudha. Sibira darba si'a lama sadii wal duukaan dubbannu. Balleessaa isa kaanirra dafee nu darba garuu balleessaa kama ijoollee dhiiraa wajjin gaafa nu argu barbaree hidheetam kan ture. Innaa balleessaa kan hin dagadhu. Barbaree hidheetti aarsee yoon sin gubiin isanii jedhi sana hin dagadhu jechuudha. Garuu lafa fuufmini dhugaa dubbachuuf yeroo maatiin nu lolu hamaaf nu lolu nutti fakkaachuu danda'a. Isaan garuu daandii sirriidha akka nu deemnu malee akka nu hin cabneef iddoo maleetti malee yaada biraa nuuf hin qaban. Isa kanaaf iyyuu hedduu jaalladha bagana reeban illee har'asiin nagee jira waan ta'eef. Kanaafiyyuu balleessa kaanirra ni darba garuu barreessa ijoollee dhiiraa wajjin sibiran darba faazariini. Kabiraan immoo balleessa jalqaba irratti reebu jechuudha. Si'a lama sadii si darba gaafa dhumaa garuu ulee kaawwatee intiniidha akkasuma jala godhatee fi si qabatee si reeba jechuudha. Innaa kanarra gaaffiin ati gaaffii meeqa dhabde sitti fakkaatee gaaffii afur dhabdee tokko deebistee ani sadii deebisee lama dhabee. Okay gaaffii ati yookiis immoo ani si gaafadhu nyaata ani baay'ee jaalladhu lama naa himi tokko biyya Arabaa keessa tokko Itoophiyaa keessa. Okay Itoophiyaa keessa maal jaallatta onaan jettee hin beeku. Naaf deebistaa bara. Maal jaallatta waan ati jaallattu hin beeku garuu waan ati jaallattu waxiin daaqqoon ati fakkaataa Itoophiyaa keessa gara shiroo fi waxiin daaqqoodha biyya keessa gara foonii fi gara yoo ta'e. Biyya Arabaa keessa gosa dubbatta qaba. Isa kamirra jaalladhu isa kanaaf tokko dubbattee darbite jechuudha. Egaa gaafa hundumaa kan nyaatamu shiroodha. Kanaafuu shiroon jedha. Biyya Arabaa keessa maal jaallatta hoosiin jedhee wanta ati jaallattu jeejii xabbafamaa. Jeejii xabbafamaa. Dhabdee jirti. Lachuun kan Itoophiyaa argattee jirta. Kan biyya Arabaa keessa kanan hedduu jaalladha. Hamburgerii baay'ee jaalladha. Itoophiyaa irraa immoo baay'inaan kanan jaalladhu waxii handaaqqoon shiroo hedduu jaalladha. Kanaafuu argadhee jira $214 anakkiisii kaatee jechuudha. Bye bye. Basi garuu tokko qixxeera gimmaashan deebisnee garuu bakka si kaasa. Kanan isin jedha gaaffiin keenya irraa kana fakkaata jechuudha akkatti waartan abdii qabna. Like share jedhi kaa. Like share godhuun dagatiinaa subscribe godhaa warri jaalanne immoo diiskii godhaa darbaa rakkoon qabu. Yaada barbaadan nu gaafachuu dandeessu. Koomenteetti yaada barbaadan wanta isin barbaadan nu gaafachuu dandeessu. Wal arguudhaanis ta'e viidiyoo isin dalaguu dandeenya. Yaada qabdan koomenteetti nu qoodaa mudannoos ta'e maalas ta'e waan isinitti tole jechuudha. Isa kanan isiniin jedha YouTube keenya beeksisi. YouTubein kollee meeroon jedhee jira jechuudha warri jaallattan viidiyoon gadhiifamee hin jiru garuu gara fuulduraatti viidiyoo irratti hojjechuun kiyyan ol waan ta'eef
deemaatii subscribe godhaan isiniin jedha. Hedduu isin jaallanna, hedduu isin kabajna. Horaa bula. Guddaa galatoomaatillee asirra dhuftee chaalenjiidhaan birrii 14,000 kiisii nagalchuu keedhaafi galatoom isin jedheera. Akka naarre garuu maal goota carraan keessi geesse. Kanaafiyyuu liinkii YouTube ishee nan kaa'achuudha. Koomentii jalqabaa akkasumas description jalan ka'a. Subscribe godhaa viidiyoo gadhiisuudhaaf kana booddee yoo waaqni nu gargaara irratti nu hojjenna jechuudha. Kanaafiyyuu subscribe godhaa, hordofaa isheellee isin akka hordoftu jechuudha. Asumarraan galatooma like, subscribe, share godhaa. Nu cina dhaabbadhaa. Asirraa waa barattoonni abdii guutuu qabna. Nagaa.